Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayya 19 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessisna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa bara duuti Oromoof dhiyaannaa guyyuu ta'e jedhu isin keessummeessaa kan isinii dhiyeessu an Irbuu Sabaati. Beeksisni sagalee qeerroo fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assabii magaalaa Innaangoo fi naannoo isheetti dararri mootummaan abbaa irree uummata Oromoo irraan gahaa jiru daran jabaatee jiraachuun himame. Aanaa Gada Basaasaa keessatti waraanni mootummaa abbaa irree wayyaanii Agaazii jedhamtu dargaggoota qabsaa'otaa fi sabboontota adamsitee dararuu fi ajjeesuu itti fufte. Godina Arsii Bahaatti dargaggoota sabboonummaa qaban hidhaatti guuruun daran hammaate. Dhibbootaan kan lakkaa'aman guuruun gara hin beekamnetti fe'aa jiraachuunis barame. Shawaa Kaabaatti namoonni humna hin beekamneen ajjeefaman qeerroon naannichaan irra gahame. Mormii maaster pilaanii Finfinnee waliin wal qabatee barattoonni mooraa yuunivarsiitii garaa garaa irraa bara 2014 hidhaman guyyaa har'aa murtii tokko malee mana hidhaa Qiliinxootti darbataman. Babal'ina oduuf Jaallee Jiituu Gadaa. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assabii magaalaa Innaangoo fi naannoo isheetti dararri mootummaan abbaa irree uummata Oromoo irraan ga'uu daran jabaatee jiraachuun himame. Hiriira guddicha guutuu Oromiyaa yeroo darbee sana sababeeffachuun guyyaa hiriiraa dursanii barattoota yuunivarsiitii irraa boqonnaaf gara maatii isaaniitti galan humna tika wayyaaneetiin ukkaanfamuun itti fufeera. Guyyaa hagayya 5 bara 2016 irraa kaasee hamma har'aatti barattoota ukkaanfamanii bakki buuteen isaanii maatiin dhaban heddummaatanis akka gabaasinu ga'etti barattoonni baay'inaan 14 ta'an mana hidhaa aanicharraa gara iddoon isaa hin beekamnetti konkolaataa poolisaan fe'amanii magaalittii keessaa ba'aniiru. Barattoonni kun hunduu saalaan dhiira yoo ta'an namni 5 Doggoroorraa, namni 4 Ganda Wanjoorraa, kanneen hafan immoo magaalaa Innaangoorraati. Maqaan barattoota kanaa keessaa kan qulqulleeffanne Wabii Mulgeetaa, Barataa, Lataa Tolaa, Barataa, Abdiisaa Tasfaa fi kanneen birooti. Humni tika wayyaanee aanicharra buufattee jirtus tuffii uummaticharraa qabduun shamarran Oromoo magaalicha keessaa doorsisuu fi ukkaamsuun ba'uu fi galuu dhorkaa jiru. Uummati magaalittii keessa jiraatu ijoollee isaaniillee akka garaa ofiitti argachuuf sodaa hamaa keessa galaniiru jedhu qeerroo magaalaa Innaangoo. Oduu biraan aanaa Gada Basaasaa keessatti waraanni mootummaa abbaa irree wayyaanee Agaazii jedhamtu dargaggoo qabsaa'aa fi sabboonaa Adilee Muhammad Bulloo jedhamu galgala sa'aatii 5 irratti rasaasaan rukutuun Nagallee Sugaalootti ajjeesuu wal qabatee qeerroon asaasaa waajjira gandaa kan Nagallee guutummaan guutuutti barbadeessanii jiran. Karaa biraatiin Arsii Kofalee keessatti halkan kana waraana wayyaanee Agaazii jedhamu mana irra deemee nama qabsoo bilisummaa Oromootiif tattaaffii godhu kan reebsisaa fi ajjeesisaa ture kaabineen gandaa maqaan isaa Yifruu Gizaaw jedhamu tarkaanfii suukanneessaa qaamni hin beekamne irratti fudhateen lubbuun isaa baatee jiraachuun gabaafame. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee magaalaa Roobee Dida'aatti dargaggoota sabboonummaa qaban hidhaatti guuruun hammaachaa kan jiru yoo ta'u halkan kana dargaggoota 3 kan maqaan isaanii Shugguxee Durrii, Muhammad Salii fi dargaggoo kan biroo tokko kan yeroof maqaan nu qaqqabin mana hidhaa Roobeetii fuudhanii bakka hin beekamnee fi bakka maatii firri hin agarreetti deemuun dhaga'ame. Achuma godina Arsii Bahaa magaalaa Baalee keessatti ergamtoonni OPDO uummata walgahii waamtee oduun feesbuukii fi miidiyaalee garaagaraatiin odeeffamu soba mootummaan akkamitti nama ofii bulchuu ajjeesaa kuni gocha adda bilisummaa Oromooti jechuun uummata dogongorsiisuu fi burjaajessuuf yaalaa kan jiru yoo ta'u namni adda duree walgahii kana geggeessu kan maqaan isaa Shimallis Dirribaa jedhamudha. Namichi gamtuun kunis tarkaanfii qaamni hin beekamne irratti fudhateen du'aaf jiraa jidduutti kan argamuu fi hospitaala Roobee Dida'aatti yaalamaa jiraachuun dhaga'ameera. Duulli hidhaa hammas Oromiyaa godinaalee mara keessatti itti fufeera. Odeessi qeerroo godinaalee hedduurraa har'a gabaafamaa jiruun dargaggoota mana irra deemuudhaan dhibbaan kan lakkaa'aman guuruun gara godinaaleetti fe'aa jiru.
Maal akka godhanii fi eessatti akka geessuuf wayyaaneen dargaggoota guuraa jirtu wanni beekamee hin jiru. Humna waraanaatti dhimma bahuudhaan gandaa fi onatti dargaggoota argaman hunda hidhaatti guuraa jiraachuun barame. Haaluma kanaan Shaggar Kaabaa Ona Gabra Gurraachaatti halkan edaa namoonni 3 humna waraana wayyaaneetiin ajjeefamuunis kan gabaafame yoo ta'u, wayyaaneen amma magaalota keessatti sodaa qabduun tikoota isheetiin ijoollee qaroo taate ajjeesisaa akka jirtu qeerroon godina kanaa gabaase. Shawaa Kaabaatti namoonni humna hin beekamneen ajjeefaman maqaan isaanii nuga hin jiru yeroo darbe irraa kaasuun hordofamaa jiraatuun kan gabaafamedha. Uummanni Oromoo sirni gabrummaa nugahee jedhee didee humna afaan qawweetiin wayyaaneen amma leebituuf meeshaalee kanneen akka taankii Oromiyaa keessa qubsiisaa jirti. Duraan dursitees qaroo fi abdii uummata Oromoo kan ta'e qeerroo Oromiyaa keessaa sassaabuudhaan mana hidhaatti guuraa jirti. Godinoota Oromiyaa lixaarraa kumaatamaan dargaggoon Oromoo har'a hidhaatti guuramanii jiru. Hidhaa fi ajjechaan daran jabaatullee fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti kallattii fi bifa adda addaatiin itti fufee jiraachuun barame. Hojjettoonni mootummaa waajjira garaagaraa keessaa hojjetaa jiran haga Finfinneetti hojii dhaabaa jiraatuun beekamee jira. Magaalaa Finfinneetti qonnaan bulaan Oromoo dhiheessii midhaan nyaataa kanaan dura dhiheessaa ture fincila xumura gabrummaa adeemsifamaa jiru wal qabatee addaan cituun dhaga'ame. Dhuma irratti mormii maaster pilaanii Finfinnee waliin wal qabatee barattoonni mooraa yuunivarsiitii garaagaraarraa bara 2014 hidhaman haga har'aatti murtii malee mana hidhaatti gidirfamaa jiru. Barattoonni kun baay'inaan 6 kan turan yoo ta'u, barataan Leenjisaa Alamaayyoo ji'a muddee bara 2016 turtii waggaa tokko baatii 7 booda bilisaan akka gadi lakkifame kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Beellamaanis mana murtii olaanaa Lidataatti jechuunis mana murtii mootummaa faashistii Abbaa Irree Wayyaaneef kan dhaabbatetti guyyaa har'aa jechuun hagayya 19 bara 2016 kanneen biroo 5 hafan murtii tokko malee mana hidhaa Qilintoo keessatti dararfamuun isaanis beekame. Maqaan gootota barattoota kunneenis Nimoona Urgeessaa Haromaya University Civil Engineering waggaa 2ffaa, Magarsaa Warquu Haromaya University Seera waggaa 5ffaa, Addunyaa Keessoo Adaamaa University Engineering waggaa 4ffaa, Bilisummaa Daammanaa Adaamaa University Accounting waggaa 3ffaa yommuu ta'an, barataa Mo'iboon Baqqalaa Garbaa Jimmaa University Public Health Officer waggaa 2ffaa immoo himanni isaa shororkeessummaarraa gara yakkaatti jijjiiramee fi wabii qarshii 10,000 kaffaluun gadi lakkifame kan ture ta'us guyyaa har'aa hanga beellama itti aanutti mana hidhaa Qilintootti darbatamuu isaa qeerroon naannicha ture sagalee qeerroof hime. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aa kanuma qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii. Raf dalagdu magariisa jinkan ko adda bilisummaa Oromoodha dhamni kanko kan garagara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon ko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri ko. Beeksisa Uummata Oromoo baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa jiraataniif oduu gammachiisaa sagalee qeerroorraa. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaatti yookaan baatii dhufurraa eegalee torbaanitti guyyaa 3 kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'aa Oromiyaatti galgala keessaa sa'a 7 walakkaa hanga 8 waaree booda yookaan PM'tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irra oola. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jajjabeeko Diimtuu biraaf dalagdu magariisa jinkan ko adda bilisummaa Oromoodha dhamni kanko kan garagara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon ko waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri ko siinan ta'ee lola diinaa lubbuu fi sodaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabeeku jajabaadhu hinafu yoomuu jira si biraa jajjabeeku jajabaadhu kaatu wala boomtaa al argataa jabaadhu lammiiko qabsootu furmaata jabaadhu lammiiko qabsootu furmaata sochootu sochoofta mirga argata jabaadhu lammiiko qabsootu furmaata jabaadhu lammiiko qabsootu
furmaata kaatu wala boomta ifargatta jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata kaatu wala boomta mirgargatta jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata kaatu wala boomta ofina bulchita jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata qabsootu furmaata qabsootu furmaata qabsootu furmaata qabsootu furmaata Jintu wiraf kalagdu magarisa Jinkanko adda bilisummaa Oromoodha Dhamni kanko gargara urjiirtuun biftuun odaadha Mallattoonko waraana bilisummaa Oromoodha Hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaa lubbuuf hin sodaadhu Hinafu yoomuu jira sibira jajjabii jabaadu Hinafu yoomuu jira sibira jajjabii jabaadu kaatu wala boomta falargatta jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata sochootu sochoofta mirgargatta jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata kaatu wala boomta ifargatta jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata kaatu wala boomta mirgargatta jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata kaatu wala boomta ofina bulchita jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata jabaadu lammiiko qabsootu furmaata qabsootu furmaata qabsootu furmaata qabsootu furmaata qabsootu furmaata bara duuti Oromoof iyyannaa guyyuu ta'e. Bunyaantu qabnaani jiboohee komootu komoof nahee birmaatee waliin ka'ee Bunyaantu qabnaani jiboohee komootu komoof nahee birmaatee waliin ka'ee Barataaf barsiisaa dargaggoo abdii biyyaa dardaran shamarran ilmaan Oromiyaa haqa sabaaf falman dida gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa haqa sabaaf falman dida gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa Kunoo erga fincilli diddaa gabrummaa inni otoo walirraa hin citiin ji'oota 9 guutuu lakkoofsifate kun amma caalaayyuu jabaatee itti fufee jira. Fincilli bara kanaa kun gaafa 11 gaafa 12 gaafa 15 magaalaa Oromiyaa waltajjii garaa garaa keessatti argamu ginciirraa ka'uun Oromiyaa guutuu dhuunfatee mul'ata. Fincilli kun kaaba kibba baha lixa mandarootaa fi magaalaawwan biraa kutuun gandeen Oromiyaa cufa waliin ga'ee argama. Fincilli seenaa qabeessichi kun dhaloota qabeettiin yoo jalqabamellee
amma dargaggeeyyii fi shamarran ijoolleef manguddoolee dhiira dubartii qotee bulaaf hojjetaa bulaa barataaf barattuu akkasumas barsiisaaf barsiistuu sheekiif qeesii abboota gadaa fi ayyaantuwwan hundaa nagaan hiriirsisee ammas garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Uummanni Oromoo guddichi abbaan nagaan ka'ee warra nagaa booressuun kumaatamaan galaafatamee argama. Barana dhiigni Oromoo akka galaanaatti gad lola'ee lafeen Oromoo akka qoraanitti urrifamee jira. Kun murtiin Oromoo akka mirgaa fi haqa isaa uumaan qabuuf wal ta'uun tarkaanfachuu taasise malee waan tokkollee isa duubatti hin deebine. Barana Oromoon waan sodaa jedhamu boolla qotee awwaaluun bilisummaa fi walabummaa ofiitiif garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Baatiiwwan 9 darban kanneen keessaa wanneen suukanneessaa ginni bittaa Tigraay kan wayyaanee jedhamu uummata Oromoo irratti garaa jabeessummaa fi bineensummaan raawwatee kan lakkaawamee dhumu miti. Barana uummata Oromoo fi uummattoota biyyoota alaarraa dureewwan wayyaanee fi loltuuwwan isaanii kunneen namoota moo bineeyyiidha jechuun akka qotee wal qabatan taasise. Warri wayyaanee yaada akkanaa kanatti nama geessan jechaadha. Oromoonnii fi namoonni biroo otoo waan akkanaa wal gaafachaa jiran kunoo hiriira Oromiyaa guutuu keessatti gaafa hagayyachaa bara 2016 fiixaan ba'ee oolee jira. Hiriirri seenaa qabeessicha kana magaalaawwan Oromiyaa 200 ol keessatti adeemsifame. Kanarratti namoota kitila yookaan miliyoona 3 olitu hirmaate. Hiriirri kun magaalaa guddoowwan kanneen akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Adaamaa fi Jimma fa'aarraa amma magaalaawwan xiqqoolee kanneen akka Awwadaay, Dheeraa, Caancoo fi Moyyaalee fa'aa kan hammate ture. Oromoon akkanatti dursee otoo walirraa hin citiin baatiiwwan 9 guutuu fincila itti aanses gaaf tokkicha magaalaawwan 200 keessatti ol ka'a jedhee namni yaade tokkollee hin jiru. Amma karaan Oromiyaan keenya guyyaa bilisummaa fi walabummaatti dhiyaattee jirti jechuu ni dandeenya. Hiriira nagaa Oromoon keenya nagaa qe'ee manaa ba'ee kanarratti warri nagaa Oromoo fi Oromiyaa booressuuf qawween biyya keenya qabate guyyaa tokkicha keessatti lubbuu Oromoota 75 galaafatee jira. Kanneen kuma hedduun lakkaawaman ammoo madaanii jiru. Manneen hidhaa impaayerettii kan durii caalaa hidhamtoota Oromootiin dhiphachaa jiru. Kana yaadachuuf ji'oota 9 darban kanneen lafee keenya ta'ee kana fudhachuun bulguuwwan addunyaa kanneen investoroota jedhamaniif fire. Kan ofii fudhachuun uummata keenya gabbarummaa warra Minilik sanallee dhawwate. Gabbartichi durii sun lafa abbaa ofiirraa buqqifamu achumarraa taa'etoo nafxanyoota gabbara. Amma garuu Oromoon qawwee araddaa ofiirraa buqqifameet ari'amaa jira. Kana malees har'a lageewwan haroolee fi haroowwan Oromiyaa summeeffamaa jiru. Daggalii fi bosonni Oromiyaa ciramanii mancaafamuun biyyi abbaa gadaa fi haadha siiqqee lalisaa fi jiidhaan sun gara gammoojjummaatti geeddaramuuf deemaa jira. Uummanni Oromoo fi kanneen biroo isaan magaalaawwan Oromiyaa keessa jiraatan gixaananii argamu. Ginni bittee Tigraay kun isa akkanaa kanaan misooma jedha. Empaayerettiin uummanni kitila 20 yookaan miliyoona 20 ol ta'u beelaan harca'uu keessatti guddina 11% galmeessine jechuun addunyaa sobaa jira. Biyya warra wayyaanee kanatti sobatu misoomaa fi guddina ta'uun 100 hedduun guddachaa akka jirus ni beekama. Uummanni Oromoo abbaan firaa fi abbaan nagaa kun daangaa ofirraa tarkaanfachuun biyya nama hin qabaanne mirgaa fi haqa nama hin sarbine yeroo ginni bittee Habashaa uummata Tigraay beelaan fichisiisuu san Oromiyaan keenya afaan ofirraa fudhachuun waan qabuun isaan gargaaraa ture. Yommuu faashisistichi Habashaa kan Mangistuu Hayilamaariyaam jedhamu uummata Tigraay beelaa fi waraanaan lafarraa harcaasaa wanni Tigraay irraa argamu chookkii takkallee bituu hin danda'u jechuun uummata Tigraay arrabasaa addaggeessanii madeessuyyuu uummanni Oromoo aariin waxalamaa waan qabuun Tigroota deeggaraa ture. Maarree har'a dubbiin garagalchoo taatee dureewwan Tigraay waa citiitti nyaatan caccabsaa harka laatee fi sana nyaachaa jiru. Obsis daangaa qaba. Uummanni Oromoo obsa qabeessii fi abbaan keessummaa kun dhiibamee hallayyaatti darbatamnaan karaa nagaatiin ol jechuun baatiiwwan 9 guutuu fincila dachee sochoosaa jira. Qabsoo bilisummaa fi walabummaa isaarraa karaa nagaatiin adeemsisuun addunyaa irratti of beeksisee argama.
qeerroolee fi qeerrattiin illee Oromoo harka ishee lamaan adda ofirra kaa'uun qoma ofii diriirsitee qawwee agaazii dura dhaabbattee ni jirti. Malli Oromtittii baddaa baareentuu yookaan Harargeessan ishiin agaazicha ishiitti afaan qawwee qabisan quba ofii itti qabaa yoo dhiira taate lapheen tiyya kunooti xiyyiitii kee natti roobsi jettee san agarree miti. Intala Oromoo ishee muka mooyyeetiin rukuttee agaaziirraa kilaashii hiikkatte san ni beekna miti. Kunoo onneen biiftuu hamuusaa fi onneen warqituu libanfaa deebi'aa jira. Baatiiwwan saglan guutuu qabsoosaa karaa nagaa deemsisuun biyya lafaa irratti of beeksifannullee dhumaatiin namoota keenyaa inni gaafa guyyaa 6 bara 2016 ta'e kun akka qabsoodhuma isaa karaa nagaa caalaa adeemsisuun nu hin baafne sirriitti ifa nu taasisee argama. Warri wayyaanee sammuu dhabeeyyii fi garaa bineeyyiiwwan kun dirqamuudhaan gara qabsoo hidhannootti nu dhiibaa jiru. Erga isaan qawwee fi eeboo barbaadanii sabni Oromoo kana isaan badhaasu malee ilmaata biraa hin qabu. Kana jechuun garuu qabsoo keenya isa karaa nagaatiin adeemsisaa jirru ni dhaamna jechuun miti. Qabsooleen karaa lamaaniin adeemsifaman kun wal jajjabeessu malee kan wal laaffisanii miti. Amma uummanni Oromoo waan sodaa jedhu san boolla qotuun awwaallatee jira. Karaa maraan wal gargaaruu fi wal irratti du'uuf kakuu waliif seenee jira. Addaan qoodamuu fi walitti ka'uu keessatti dhiigni Oromoo akka galaanaatti lola'ee lafeen dhalawwan Oromoo bakka qoraanitti turraa'ee argama. Ji'oota saglan kanneen keessaa dhalawwan Oromoo 750 faashistoota wayyaaniitiin galaafataman. Kan biraa hafee dubartiin Oromoo ulfi baatii 8 mucaan waggaa 3 fi jaarsi waggaa 80 loltuu wayyaanee kan agaazii jedhamuun galaafatamaa jiru. Baatiiwwan saglan kanneen keessaa wayyaaneen nama hiriiraa fi fincilaa ba'e callaa tokko otoo hin taane nama gabaadhaa galu, hamaamota cidhaaf deemu, ijoollee horii tiksituu, daa'imman odoo dhayii keessaa taphattuu fi itti dhukaasuudhaan galateeffattee jirti. Bineensummaa fi garaa jabina dureewwanii fi loltuuwwan wayyaanii kanaa arguu dhiisiitii dubbachuufillee kan hedduu nama suukkanneessudha. Mee yaa Waaqi ilmi namaa akkanatti gara bineensaatti of geeddaraa? Akkanatti sammuu isaa kan Waaqni itti yaadu badhaase kan gara horii sammuu maleeyyii ta'anitti jijjiirta. Amma jarreen kun akkanatti Oromoos, Sumaalees, Amaaras, Anyiwaaqis, uummattoota laga Oromoo fi uummattoota Sidaamaafaas gorra'aa dhiiga isaanii lolaasaa. Mee yaa Waaqa ati argi. Dur eeyyee waggaalee 130 dura naazichi gurraachi kan Minilik lammaffaa jedhamu meeshaa waraanaa kan ammayyaa humnoota Awurooppaa hoggaasanii Biriitaaniyaa guddoo, Faransaay, Xaaliyaa fi Ruushiyaa irraa tuullaan argachuun dabalees leenjiftootaa fi gorsitiiwwan faranjii fidachuun waraana ofirraa ittisaa Oromoon waggaalee 30 guutuu adeemsisee booda biyya keenya qabachuu danda'e. Booda lafee Oromoo ta'ee uummata keenya irraa sarbachuun Oromoo fi uummattoota kibbaa gabbarii taasifate. Gabbarrii fi gabrummaan obbolaa lakkuu ta'an. Kan nama dhibu warri wayyaanee kun har'a biyyarraa ari'atee argama. Maarree nuti bosonaa fi daggala Oromiyaa cufamanneen taasifannuure. Leencotaa fi qeerransoota Oromiyaa hiriyootan godhannuure. Laquudha otoo nuti lubbuun jiru Oromiyaan biyya Bakar Waaree fi biyyi Leenjisoo Diigaa, biyyi Illaansoo Halloo fi biyyi Abiishee Garbaa, biyyi Waaqoo Guutuu fi biyyi Taaddee Birruu, biyyi Maammoo Mazammirii fi biyyi Magarsaa Barii, biyyi Elemoo Qixxuu fi biyyi Garasuu Bukii warra qawwee caalaa yaadaan bulu kanaan hin fudhatamu. Tokkummaa keenya alaamana akka sibiilaatti cimsachaa, Oromummaa keenya akka odaatti galifachaa, kan ammaa caalaa ijaaramnee wal ijaaraa, hidhannee wal hidhachiisaa karaa qabsoo bilisummaa keenya sirriitti qabannee garuma fuulduraatti xuurra. Akkuma gootichi keenya jaarraa abbaa gadaa jedhee san bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa akka du'aa waan ooluu danda'u miti. Gaaraa daakaa ol jechuun haasoftuun injifannoo uummata Oromoo horaa oolaa.
waliin ka'ee funyaantu qabnaan ijji boohee wamootu qomoofna'ee birmaatee waliin ka'ee barataaf barsiisaa dargaggoo abdii biyyaa dardaran shamarran ilmaan Oromiyaa haqa sabaaf falman didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa haqa sabaaf falman didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa fincila gabrummaa fincila hayyootaaf beektota ogeessaaf daldalaa ifkaaf qotee bulaa hundi ilmaan biyyaa wal bira dhaabbatan didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa wal bira dhaabbatan didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa hin kufu hin jigu hundeen Oromootaa hin lafu hin badu gamtaan ilmaan gootaa hin kufu hin jigu hundeen Oromootaa hin lafu hin badu gamtaan ilmaan gootaa wal bira dhaabbatan didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa wal bira dhaabbatan didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa fincila gabrummaa fincila funyaantu qabnaan ijji boohee qomootu qomoofna'ee birmaatee waliin ka'ee funyaantu qabnaan ijji boohee qomootu qomoofna'ee birmaatee waliin ka'ee gaaduun bisheesse seenaa ragaa ba'u ifaan mirkanaa'e addunyaan nuu himu biyyi keenya lafti keenya kan nu mormuun jiru nun dhaalu namni nama osoo lubbuun jirru biyyi keenya lafti keenya kan nu mormuun jiru nun dhaalu namni nama osoo lubbuun jirru fincila fincila gabrummaa fincila haala gahaan hin bullu hin bitamnu ormaa muramuun eeyyamnu warra keenya hin deebinu duuba hin dhaabnu jalqabne hin sarminu diina gootarraa dhalanne hin deebinu duuba hin dhaabnu jalqabne hin sarminu diina gootarraa dhalanne hin kufu hin jigu hundeen Oromootaa hin lafu hin badu gamtaan ilmaan gootaa hin kufu hin jigu hundeen Oromootaa hin lafu hin badu gamtaan ilmaan gootaa wal bira dhaabbatan didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa wal bira dhaabbatan didan gabrummaa qabsoo finiinsan fincila gabrummaa Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechaa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.